Jawaatiinis egaa akkuma dhaqee hodhatee ifillee ilaallee na fakkaata dhiiga hin qabdu na fakkaataati hodhateetuma dhufte silaaf maramaruu qabdanii maramaruu. Faanii as jiru akkam dandeetiin isaan irraa muruu danda'a. Akkam godheen sirraa citaa jedhe si fudheen gartee eessaan lixa tana isiniif hin dhiisa. Akkasidhaa dubbiin saniif maame shanyii akkanaa jaan Sheekh Abdurrahmaan Hussein tokkichi Oromoo keenya rabbi umrii dheeressu daa'idha. Ooyiruun bareedduun marga bareedaa magarsitii jedhe yeroo dura shanyii facaasuudhaaf kara ooyiruudhaa maasaa baatu shanyii lafa yoo shanyii midhaanii yoo maraqanne shanyii lafa yoo midhaan kana irra facaase midhaan kun hangam takka ta'ee baan azalaa baasaa midhaan qaraa isiidhaan furtota sallaalladhaadhaa jedhe duuba anis sababa ilma namaa alhamdulillah rabbil alamin keessa isii beekeeti miti dubartiin fatiha hoggaanii fi uffattee boontee fooxaa fi hijaaba hundaa hoggaa diimtu alatti haajiyaa fakkaatti. Tanaan naashidaadhaa tanaan raaziyaadhaa addan beektu hogguma mana ol seentee rabbuma haaliqaan naafil bultittii sakkaa waanne bultee haadhammaa ilmaan kiyyaa ka duraanii san duraan waada siddiiganii fi formata rabbiin akkasitti hamtuu fakkee sharrii toltuun dalagaan garii sharriin dalagaan garii kheyriin taatee sii deebite kheyriin dalagaan garii sharrii taatee sii deebite saniifuu maali seete kheyriin abbuma gartee kadhatarra raammanni nama kadhatarratti oolaa jaan sharrii noo nama nagayaa ollaa kan hunda galaafattee jaaniba quraana daa'ee ulamaa irratti dhage kanaafuu kheyriin raammanni nama amma yaa rabbi naa araarimi yattaabar وقال صلاة سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم اغفر لي يا رب أنا يتافر رحمة نكون سيفي يو بلاغ رتيو بلا سيفي منقنا في الله كان هون تجلافت سنيفو ربي بلا هون تجلافت نجان واباسو فرماتين شمتو فكاتي والأركيد والولد تدفنه سنجال ربي جتشالان نجم مجلس الحمد لله تنافي جواد يعني كذا فتيا الدنيا تقرمات يعني أما تكا فماتي نسري يجون رب ما تنصاب سيفيتي أكمل تنصاب سيفيتي هوته سلا أرجعتي رو أديم توتنا بيوان سلا دلعمون تربين بيخ هذا وني جاني وان فودرو هجت ما هم تبيخ هذا كارب بالعالمين سبحانه وتعالى هذا سني رو تنا هم تقولي شورا سيقولت أكمله بقولت كا شيء تكابتشاس بلاه بلا تنجت رو تنا هم تقولي شورا namni ati wajji qabsootuu fi wajji dhaabbattu murteessaadha. Kanaaf rabbi yeroo gartee silaa gartee sanitti jechuudha isiidhaan wal afaan isin fide deebisi. Wanni gartee ammas waan kanarraa barannu wanni kun rabbiin duraan gartee isiniin fatana jedhe. Isiniin fatanaa hunda keessan maaliif waa hedduudhaan nu fatana. Asirratti jaalalti deeyisan tanii fi gartee isin lamaan taniitu jaalalti yan. رب مرة أختي بيه جالتنا رحمة مربي راي جالتي سلما وليك أبدانيسي قرمات خيسي جبت مالي دونك نما أكما قرتي بو دبته والجالتي وليك أفتا قرو قريتك أشودا كابي قرماتك أشودا كا يندبر تنتر كام فتو دي مرة ربي قرتي بو خنا قفنا أمي جي خفك عاسي ديمو تنا قفنا أمي خديمو سدو Garuu asumarratti wanni irraa barachuu jiru jaalalti gartee dhugaadhaa jechuudha hangam takka qabsoo wareega gartee ka barbaachisu yoo kaa'u hangam takka gartee milkeessuudhaaf wajji dhaabbachuu ka barbaachisu nu garsiisu jira. Nuufillee wanni kun qormaata dhuguma fatiyaa fi maammeenoo bakka tanatti eenyu cinaa dhaabbatan dhuga jaalatan moo soba jaalatan garee shiraa jaalatan moo garee dhugaa jaalatan hangam takka obbolummaan isaanii tunoo dhuga. Hangam takka gartee waliif quuqaman gaafa fatiyaan gartee rakkoo keessa turtee baar rakkoo keessa ture akkasumatti gartee isaanii wajji dhaabbannee roorroo irraa qolachaa ture. Arraas amma duraanis wajjin jiru jechuudha miti wantoota hedduu gartee odoo fuula miidiyaa gubbaa odoo hin taane akkuma gareen shiraa wal qabattee tarkaanfachaa jirtu nutillee isaan kana firraa qolachuudhaaf maddi isaanii tokko waan ta'eef. Afaan hin batin beektu maali seeti murna karaa tokkodhaa. Waan arkee nama jaarrate mana ulaa takka takka isinii fi kannaa isaa jiruun arkee dhagee. Ani fatiyaadhaan fatiyaa mana ulaa takkaan sii kannaa na bira dhaabbadhu ji'ee anaa yaamuu arkee
مامي أكسي جينا يا مو أركي رجالنا كبا بلو وانا كسيتين سيخنا سمال كبادتين خنا بلو وانا سين سيخنا فرماتك أنا أقولي هنجننا نمني جالا في أبو ما والقرقارة اللي جنا نبتها ماله نور نبان وانا ريام اسم نور نبان ما اسم ما أتمالي في يرو بلتي تغير تكاتي المان كي بدي فن أكاتي أبا وان برافي تاني عنك خلا أبا منا برادك أني شراء يادني منا رأيت سباسا دلك لا مالي في أكخي يا مان تاني دابر تبقى كإسا مالي أكم ربي نسنقوني بر يرمو نقول بس لنا نيسنتوها كس بس سنقوني سلا سقوني ربي خليس يقول أكساني الحمد لله خليس يقول ربي نمنجي نجي جيرو ما ألف وياك سوري أكن تجرمون ورا أما أقرتك سمون ساني وأمبرا تجرمتك ومسمني وأمبرا نكت خلاص وما إنسان دلنا بجرا سنوات ملته إلمنا ما عندي نس مالي وان سن دلني ده إيه قرب إذني هنكما تيرين هنكما دنديتي سيتي دروجي جان أبغى جواب دوتي كشوا سنيتي بل المصدر بينا دمي رابازا سمو إساني توتو هنك أكون سلا أقرتي متى إساني وان بريدو أومشتو هنكما سن ردي بيتي هنكس أومشتي أكلي إساني ور خاك سيادو من الجاك هاتو إيه زبط ساتو أنتم ما نفكرتوني إساني سن هنكس ما يادم مالي تأنجوا توني بر تأنجا مال جي وان تكاني جو بربادي ati ya ana gartee ammalis ni godheetiin naqinaa dhaabbattan fatiyaa fi maammeedhaaf baarii fi ismaaliin godhe dhugaadha nuti wanni walii goone guddoon obbolummaa rabbiiti rabbiitu gartee waliin nu fide obboleeyyan nu godhe hidda tokkoo fi madda tokko irraas waliin nu fide diinis waliin nu kanne alhamdulillahi rabbil aalamiin kana qaaqaceelloon tarabbiiti alhamdulillahi waa hundaafuu niimaan irratti arjoome galanni kasaati ammoo ilmi namaa kun hanga jiraanu jiraanna wanni sharri jibbinee fi haasidummaa jibbinee fi gaarii hawwinu takka milkiin gartee ilmi namaa kun hanga jiraatu jiraata addunyaa tanarraa deema guyyaa addunyaa tanarraa yaane mindaara qaba nama yuutu arra gandaara baawwaa daleeni mindanuu qabalan ammoo gandii akhiraatis akkasuma mindaan ammoo obbolummaa qaaliidha gaaddisaa ishii nama teessiti فجعلناه سميعا بصيرا gaaddisaa ishii nama teessitti akka namaatti yoo taate dhuguma namoonni hedduun keessa yeroo fatiyaan gartee rakkoo keessa buutee baar rakkoo keessa bu'ee baarii dirmadhaa fatiyaa dirmadhaa yeroo jawaadee fi gartee akkasumatti furmaatee rakkoo keessa bu'ee fatiyaa dirmadhu yaa baar dirmadhuuf jettan maali jaanu kannaniiti maaliif jenna namummaa waan gartee gaarii isaanii jaalattaniif akka jettan garuu nuti warri as jiru isin warri qilleensarra jiruuf akka jettan dubaanii as jiru akkam dandeetiin isaanirraa muruu danda'a akkam godheen sirraa citaa jedhe si fudheen gartee eesaan lixa tana isiniif hin dhiisa. Akkasila dubbiini fatiyaa amma warroottan gartee karaa kiyyaas haa ta'u nu hordofnu Oromoo tokkuma naas beekaniitii miti fatiyaa beekaniitii miti warri nu beekan amma qubaan lakkaa'ama 3-4-5 qadan caalu yoo ta'eeti sanum qilleensumarra rabbiin namummaadhaan oromummaadhaan wal nu barsiisee wal quuqama achirraa qilleensarraa quuqama kannaa jiran duuba nama asitti qaamaa fi humnaan ammas gaafattoo fatiyaa amma maqaan siin buunee beekaa warra ammoo waan biraa sii bahu taa'een ta'ini maameen ijoollee bira dhiifadheetiin furmaatee dhukkubsattee bira kutee beektaa waan nyaachisu wallaalee mana obboleessa kiyyaatii maal qabaayii bishaan qabbanaawaa ijoollee waliin nannaqee nyaataan godhaaf jee ijoollee teenya irratti taphatu jiraa isa ajaa'ila eessa kojjaa bara laalla bara akka jaan nama masii beeku takka nama si dhiyaatu tana shakki malee alagaan shakki namni si dhiyaatu kun sanumaa si miidhani beekta mataa si dhaqquu jira dhiigan qabduun si abarraabsa fatee maali jaani beekta kan masii beeku si miidha abbootiin teenya hoggaa mammaa kana adeerri duumessa rooban qabnee jaan dhugaadha adeerri eessumni yoo ameessa guyyii hin qabnee jaan ammas akkoon ijoollee xiyyaaf adeeraan tahaa jaa ijoolleen xiyyaas filatteetii miti akka inni adeera ta'uuf filatteetii miti mana haakimatti dhaloota kanaan filate anis akkaan obboleessa kiyya ta'u isa filadheetii innis na filateetii minni tufatiin guyyaa rabbii raateetu nu tufaa keenya sana akka tokko ta'u godhee miti kun hojii allaati haa ta'u duumessa rooban qabne hoggaa jaan dhakaayyuu adda cimala ni deebi'a hin deebi'u adeerri akkasi eessumni yoo
hoggaa hunda ameesawwiin aannan tokko kanuma hoggaa hunda sa'a irraa elmattu sii cophu gartee. Eessumni harmaa ga'e. Ammoo bakka dhiigaa bakka roorrootti hoggaanii fi dhiinni dhufe. Maaliif haadhuma jechuudha. Haadhuma jechuudha. Harman qabne. Gara laafina keessatti rahmata godhuu keessattis dhugaa eessumni ilmaan gartee obboleettii tiyyaati jaa. Kanaaf ammaan tana ati eessuma ijoollee tiyyaa taatee yoo mul'atte haboo ijoollee tiyyaa taatee yoo mul'atte kun waan nama jibbisiisuuf nama qeeqsisuuf ni qabaare. Inni hammeenyuma keessa jirtu bara. Namoota hammeenya keessa jirtu sanitu akka isa godha. Jaadatillee kalassama xiqqoo afur fudhadhu ka'e. Inshaallah hordoftaaf daawwattoota keenya. Formaatillee kunoo markaza dhiisanii bahar bira jira. Jawaadinis egaa akima dhaqee hodhatee ifillee ilaallee na fakkaata dhiigan qabdu na fakkaataati hodhateetuma dhufte. Silaa maramaruu qabdanii bara. Achuu barboor isinummaan galatuma maali odoonii gartee fi rakkoo keessa jettan barguu gadi rakkoo wal qabdee rakkoon wal addabee walii dirmachuu takka gartee hidhaa keessa seenta. Akkasuma wajjin gartee san hunda qaxxaamurtanii dhuftanii akkuma rakkoon laal keenya sanuma ka jawaatee kan amma duraan haati manaa tun ilmaan kanas irraa qabdee tajaajila bara akka fedhi bara dhalaatu wayyaa beektaa dhiirarra. Sanumaa fi amma bakkee formaatiin jires akka fedhe ta'us anis hangan danda'e ilmaan kana bira waan isaan keessu goggoleetifin anis ilmaanii qaba kara ilmaan fi Jazaa rabbi siyaa kafaluu akkasii. Walumaanuu dhiisi inshaallah Ijoollechi deemee maaliif yoo jettee wanti keenya rabbii tokko kana keessa nu baasu. Nu baasa. nu baasa. Maaliif akka nu baasu nuti adawwiin teenyituun yoo takka dhumte malee hin shakkin ani hin beeku. garaa qurxummii keessaa nabiyyuunus baase rabbiin dandeettii isaati. Takka yoo biyya kana gaddisnee fi deemne takka yoo isaan rabbiin asuma keessa formaata fidee dhabamsisee nurra karaa ofee. Ati akkas hin jenne rabbiin baljala kanurraa dhoorkuu dadhabeetii miti. Dadhabee miti. Garuu wanni kun dalagaadha. Nutis amma sabrii godhuu keessatti obsuu keessatti si galte waan nu qopheesse qaba. Isaanis jannataa fi azabaa soomishni.